daawwattoota keenya bakka jirtan maratti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa akkuma beekamu waggoottan muraasa darban keessatti uummanni keenya sadarkaa adda addaatti haala adda addaatti bakka adda addaatti qabsoo adda addaa gaggeessaa ture. Keessattuu mooshoorrii miidiyaan qabsoo kana keessatti taphataa ture waan guddaadha. Miidiyaa gaafa jennu reediyoo jira, televezyiinii jira, feesbuukii yookaan sooshaal miidiyaa hawaasaa jira. Kana keessaa guyyaa har'aa kana ergaan isinitti himachuu barbaanne akkuma beektanuu miidiyaalee kana keessaa qabsoo keenya sadarkaa adda addaa irra darbe kana keessatti warra shoora guddaa taphatan keessaa tokko raadiyoo daandii haqaa ta'uu hin beektanii. Uummati keenya kan baadiyyaa jiru, kan magaalaa jiru, kan biyya keessa jiru, kan biyya alaa jiru odeeffannoo adda addaa uummata keenyaan gahuudhaan shoora mataasaa taphataa ture. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana egaa reediyoo kana kan hoogganu gaazexeessaan keenya beekamaan Hamzaa Booranaa haala adda addaatiin dhibee adda addaatiif saaxilamuudhaan akkasumas immoo rakkoon adda addaa faayinaansiidhaan wal qabatee miidiyaa kana waan qunnamee jiruuf miidiyaan kun addaan citee jira. Miidiyaan kun miidiyaa seena qabeessa, miidiyaa durattis guddatee sadarkaa guddaa gahuu qabu jennee kan yaadnu keessaa isa tokko waan ta'eedhaaf miidiyaa kana bira dhaabbannee gargaarree keessattuu yeroo ammaa kana haala biyyi keenya keessa jiru wajjiniin biyyatti deebi'ee karaa seera qabeessa ta'een qilleensarra bahuudhaaf sochii adda addaa yaada adda addaa godhamaa jira. Kanaafuu akkuma duraanuu godhaa turtanitti ammas miidiyaa kana akka sagaleen isaa uummata keenya bira gahu akka inni iddoo isaatti deebi'u cimee jabaatee fooyya'ee jedhu gochuudhaaf waan qabdanu inni biyya keessa jiru inni biyya alaa jiru akka bira nu dhaabbattan ergaa jedhu sunii dabarsuu barbaanne sirratti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma jedhame qaamni jedhamee itti dabaliyoo taate moo inni dabalu kan biraan jiru garuu miidiyaan kun eega gaafa dhaabbatu irraa jalqabee Hamzaadhaan hoogganamee deemaa jiru ga'ee gumaanni isaa hangana waan jedhamu miti. Ga'een miidiyaa keessattuu barreen kurnan dabranii as waan guddaan hojjetaa jira. Barreeffama haa ta'uu, sooshaal miidiyaa haa ta'uu, reediyoo haa ta'uu, televezyiinii haa ta'uu waan adda addaa hojjetaa jira yeroo ammaa kana keessa. Kanneen keessaa akkuma jedhame Hamzaa Booranaa sagaleen isaa yeroo ammaa kana keessa uummataan adda citee jira. Sagalee isaa kana maaltu kutee tokko isintuu kaleessa riqichummaa keessantuyyuu ammas itti fufsiisuudhaaf yoo isin riqicha taataniif malee achi tarkaanfachuu hin danda'u. Kanaaf yeroo ammaa kana keessa sochiin tokko godhamaa jiru akkuma Kaamil jedhe isa kana heera qabeessa godhanii gara biyyaatti deebisanii biyya keessaa ijji mataarratti wal dhaanama akkuma jedhamu mataarratti wal dhaanuudhaaf kara biyyaatti galuudhaaf wanna adda addaa mijeeffamuu fi qabaa yeroo jedhamu riqicha isinitti haajoma humna barbaada sagaleen saammoonni ni adda dhaabbati tokko Hamzaan xiqqoo karaa aafiyaatiinis rakkina qaba akkasumas immoo humna itti haajoma itti fufsiisuudhaaf humna itti haajomu kanammoo isinuma qabaa isinuma eegaa kanaaf kanneen bakka iyyutti argamtan hundi keessanuu biyya keessaa ta'uu biyya alaa ta'uu baay'inni kun wahii fura kaleessas akkuma beelaa nyaachisaa turtan akkuma deegaa uffisaa turtan akkuma sana yeroo addaas miidiyaa kana akka isin riqicha taatanii irra tarkaanfatee biyyattis galee gumaata kaleessa godhaa ture itti fufee kan biraamoo gumaata haaraa akka inni hawaasa keenyaa godhu gargaarsaan akka humnaa waan dandeessan bira dhaabbattan baay'ee namni baay'atee jennaan uma xiqqoo bubuuf naangaa qaayidaan isaa barsila adada baay'atuun ammoo namni keenya yaa hawaasa arjaa isin beeyna kanaafuu isinitti deddeebina akka riqicha taatanuuf amaanaa isiniin jenna. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waan duraan jedhu akkuma ustaazonni keenya jedhan reediyoon daandii haqaa shoora guddaa taphateera. Uummata keenya karaa bifa lamaatiin, karaa islaamummaatiin, karaa oromummaatiin, karaa hundaanuu waan sooshaal miidiyaan sila irraa barbaachisu guutuu isaa baheera. Yeroo ammaa kana immoo addaan citee jira. Itti fufiinsi isaa dirqama. Kana waan ta'eef asiin duras gargaartanii ammas gargaaraatuma jirtu fuulduras gargaarsa keessan barbaada. Nummoo kana qofaaf isin dhufnu yeroo hunda waan biraatiif buqqaatotaaf dhufnaa, gargaarsa namaatiif dhufnaa, gargaarsa miidiyaatiif dhufnaa, nunifatinaa. Nunis rakkanneetuma isinitti as deebina. Kanaaf ulfaadhaa galatoomaa namni kunis gargaaramuu qaba, gara biyya isaatti galuu qaba, miidiyaan kunillee lafa dhaabbachuu qaba. Nunifatinaati nus haa gargaarru, isinis nu waliin jiraadhaa, innis haa gargaaramuu jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.